يا أيها الذين آمنوا مقابرتو مي أفتو سيكنف كان وامتي يا ور مؤمن توتك يا ور ربي وفي قويا آخرة قويا يسدر جرتو هل كان قبري اتأمني ربي انقرتين خلق نجرة قويا جزانا در جرتي قويا ميزننا أبتي هجينتي يمسكال زراني في كهجم اللي قرتي ولين قد أموتون ميزنرنا كامتي bitaa fi mirgatu jira warri mirgaa jannataa warri bitaa ibiddaa salphinan nama eeggata jechuu yaa warri amantan jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yoo gartanii guyyaa tokkollee abbaan fedhe balaa itti fide rakkoo itti uume rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam takka lubbuu isaaniitiif waa kafalatanii hin beekanu jechuu obboleeyyanii mana kanarratti qissaan nabiyyullaahi yuusuf dhufuun oolu yeroo gartanii isaan zulmiidhaan hidhamanii عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب قدان سورة يوسف كيست الردبة مالجي وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وقال الملك هو قرتني جي نعم وقال الملك هو قرتني نمتجي بلچان سنا أبان أنقو موتجي سوامجي اتوني به نافدا قرتني نبي يوسفين ظلمي الآن الأمين فكاتا نافدا جدي جنان فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم مال جدين وقال الملك اتوني به حقوق السان ارغمي دبين دغهمي امير بر دبين گيسه فدا نمچ غرتني اكس ظلميني تنسون جنان فلما جاءه الرسول حقوق ارغمان غرتني موتچا دفه برغا هدادا سباسوف سوامني جنان لك يعني دادا اما بون نگيني جين مالف بروسيس جراجين ارجع الى ربك nama gartanii geetaa gooftaa kan keetisan yookiin nama gartanii mootii kan keetisanitti deebi'iti fas'alhu gaafadhu maa baalun niswati allaatii qaxxa'na aydiyahun bakka qulfii dubbii qabate jechuudha ajaa'iba rabbiiti dubbii kanarraa faayidaa guddaa argama mee dhaqii dubartoota billaan harka of cirte san qissaa isiinaa gaafadhu amiira jeen dubartoota harka of cirte jira maalirraa argame dubbiin sunii jechaadhaan agartee mee naa gaafadhu jeen hoggusan agartee inna rabbii agartanii ammallee gartee abbaan amiira kiyyaa bulchaan kiyyaa in beeka gartee kaydii jirri gaafas hojjete sanii haa dubbiin gabbaatu qulqullummaan kiyyaa haa gabbaatu akka gartanii jedhan nabiyullaa yuusuf yeroo biraallee haa namicha gartee qurbicha gartee warra mootiitti hamtuu yaade sanii miti jedhee gabaa keessatti namni qubanatti qabaan oolle haqqiin kiyya gabbaatu malee bahu hidhaadha jeen allahu akbar kanaaf namni mu'mina qulqullicha jechu sabriidhaan deema jechu yoo sabriidhaan obsitee deemte waggaa haga hidhamte kana laalaa isiirra waan aybii zulmiidhaan sitti maxxanfame santu waggaa dheeraa si guba waan ta'eef itti obsiitii jechaa fi gocha kan kee keessatti obsaan tarkaanfadhu jecha ayata kanarraa fudhanne nabiyullaa yuusuf nu barsiise alayhi wa ala nabiyyina salaatu wassalaam kanaafuu rabbiin keenya daddabalee nu gorsaa jira mee boqonnaa itti aantu keessatti insha Allah obsi gartanii waan isiin qabdu walillaalla wassalaamu alaykum wa rahmatullah عبد الله بن عمر الراه ربين الراه جالته رسول صلى الله عليه وسلم كجي سلاني جماعة صلاة خبا صلاة نر صدر كادي دمي تربان جال صحيح البخاري الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفتوتا كينيا غغاري تي في نور الهدى رتي نهردفتن ربي سن الراه جالته سنين جدا akkasuma gaammasi ni'amaan rabbii guddaa bakka jirtanutti isin bira jiraatu qissa irra dubbataa turre boqonnaa duraa keessatti haasawaa turreerra obsaa fi suuta deemuun maslahaa diiniitii fi maslahaa duniyaallee qabdi hidhaa nabiyyullaahi yuusuf hidhaman san wallaahi osoo gartanii nabiyyullaahi yuusuf akkasi gartanii obsee argitanii duuba kottuu bahi jedhanii silaana taate dafeetiin bahaa jedhe nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam laakiin nabiyyullaahi yuusuf obsaniiti obsa isaanii sanaan khayri adda gartanii dalagatanii je maali khayriin sun jennaan qaala alculamaa'u minhum ibnu عطية رحمه الله مال جده أن هذا الفعل من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مال تيجي أنات وصبر انبه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن جتشوسن أبصا في صبرتي نما ياما جتشوا قرسي ساجد وطلبا لبراءة الساحة akka gartee qilleensi deebi'ee qulqullaa'u qilleensi naamusa isaanii xureesse
aga deebi'ee qulqullummaan kiyya ifa galutti abadan gadin bahu jedhaniin je maaliif yoo kanarraa gabbahee amrii kiyyarraa mootichi gammachuudhaan callisee osoo haqni kiyya mul'atin akkasumatti hojiinatti kennanii mootummaa gartanii argadhee kanarratti eegasii dubbiin barkun mootiidha ofiin jedha malee bara dabre waggaa dabre duraanii keessatti waan akkanaatiif waan akkanaa hojjetaa ture bar jechaan akka dhoqqeen hin jirre sun dhoqqeen sobaa sun akka gartee isaanitti hin maxxanfamne ofirraa qulqulleessuu barbaadanii jechuu liyatahaqqaqa baraa'atuhu an tubayyana aw tatabayyana baraa'atuhu qulqullummaan isaanii adda ifa baatee watatahaqqaqa manzilatuhu min al'iffati walkhayri of eeggannaadhaa fi qulqullina isaan agartanii jaartii malikaa san mootichaa sanirraa of qaban sun agasiin qulqullummaan sun ifa baatu kanaaf agartee kitaab al-muharraru al-wajiz fi tafsiiri kitaabillahi al-aziz bakka jedhamutti ifa galee jira jechuu kanaaf rabbiin keenya ammallee ittuma deebisee yeroo nu yaamu maalluun jedha rabbuna subhaanahu wa ta'ala هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش هو الذي ربين كيساني سسنة اللهين قدان قرتني خالق كيساني سن إسسني خلق السماوات والأرض كسماوات تربني في أرضي قرتي تربني فوانسي جدو جرؤومي في 6 أيام وياجها بتشاكي ستي ثم استوى على العرش eegasii gartee arshii isaa irratti ka ol tahe rabbul aalamiinaan subhaanahu wa ta'ala ka ilmii isaatiin bakka hunda jiru jechuu rabbuna subhaanahu wa ta'ala idan rabbiin subhaanahu wa ta'ala amriin isaa gartee ka bakka biraatti nu barsiise إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره بر أمرين ساقرتني وان بران تاني برجي كتا قفتي مال النجنان يرو وان تكوفد ربين كن فيكون تاتي كن جنان فيكون تاتي كن تهي جنان فيكون أجمان تاتي جي مالي في وهذاك يرو ستين فرطو يجو مالي في سماواتي فردي ومون قويا جها قوتو الرافو تري أمرين سايقا كن فيكون تاتي جناني سوتا واهو جتشو نما برسيسو في هجتشا علماء الرا دبة جتشو علم عباده التؤودة والتأني سوتا ديما سوتا دبدا سوتا واهو جدا أجايب ربي تيجو دبينا كناكون هجيد أنس نبرسيسات أكسو مغرتني إرقاء ساتين اللي نغرس ربين كينيا سبحانه وتعالى كناف غرتني حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه وانو الجتاجر هندك يسد سوتان ديمون أخلاق أغاري دافي عمل أغاري تنمغيس أتمتنو ديبتت تغمد يروه الدون أمني يوغرتي جرجرا وابلس وفي ديبيه قبچنينا لا زلال ما اتتاتي وان إنن أرغن نفا ديبيه جرجرا وفي الرابلس وان تاتيف جتشو كناف غرتني علماء إسلاما مال جدن وإن الأهم irra barbaadamaan waan wahii ihkaamu shay'i waan sana tolchanii qajeelchuudha malee daddafanii fixuu miti maal jette hayyoonni keenya manguddoon maal jedhan surreen fiigaa hidhatan fiigaa namarraa bu'aa jedhan manguddoo keenya bar nama taariika isaanii qopheessee bilcheessee karoorsee lafa kaawee barreessuuftu dhabame malee wanni isaan dubbatanii kunoo gartanii ergaa babbareedduu keessa dhufeeti agartee akka dammi aannan mi'eessutti waa mi'eessa jechuudha ajaa'iba rabbiiti mammaakni gartee hayyoonni keenya qaban argitanii hayyootumatu hayyootarraa dubbii namaa gartee bishaan warqeetiin katabee akkasiin calanqiftee mul'iftu godha waan ta'eef surreen fiigaa hidhatan fiigaa namarraa bu'a jechuun egaa surreen osoo fiiganuu namarraa bu'e yeroon hidhatanuu jiru bar yoo sila qajeelfattee hidhatin gabayaa keessatti bu'uun mala argite sii gartee namaa walalaa استغفر أما زريت تمامنا مالو لما مربي جد برضو بيما قدو كنت بيجبدو يا جران قباب سنين دبتني لكن إسين كتابة يدوت بودن ديسي والله مالي في صوت هنديمو أبورا جبه سني أبسان تلفتشو أبورا يجران كنا فقرتني دوبا ربين كينيا لين كانتنو يا ماجرا صوت ديما صوت ما نقرتني وهجدا anuuka kun fayakuuniin waa godhuu danda'u guyyaa jaha guutuun irraa fudhatee samaawaatii fi agartanii ardii uumuun guyyaa jahan irraa fudhatee dadhabeetii mitii je agaayita biraa keessatti uumaa massanaa min luguub jedhe
wani tokkittiillee nu dadhabsiise irraa nu ta'absiise hin jiru je akka Yahudaan bar guyyaan sabtiitiif guyyaan ahada guyyaa rabbiin agartanii sa'at guyyaa jahatti samaawaatiif ardii uume guyyaa sabtiif guyyaa ahada aara galfatee jiran qaayidaan isaanii kiishumaa waa guurrataniitti dabalatuu mitire kanaaf agartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام agartee samaawaatiif ardii uumne waan isaan jidduu jiru baharaa tabbaa waan agartu kana hunda uumne je guyyaa jaha keessatti illee haa uumnu wamaa massanaa min lughub ta'abiin tokkollee wanni nutti dhagahamee hin jiru je rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliifi rabbiin guddaan agartanii hojjetee dadhabuun mustahiila rabbiif waan hin malle jechuu namni immoo hojjetee ka'ee ta'abee ka'ee hin dadhabne jechuunis mustahiila akkana jechuu fageenyi garbichinii fi gooftichi walirraa fagaatan hagasi jechuu namni tokko ba'aa baataa oolee sangaa qotaa oolee gabaa miilaan deemee dhaqee achii gartee ba'aa baadhatee galee ambararra mirqaanatti oolee hin dadhabne waan akka bar amma fiiguu danda'a ammallee bar gabaatti deebi'uu danda'a soba kun hin jirtu jechuu abbaa humna fedhe yoo ta'e dadhabina itti dhaga'ama halkan sana yoo baatanii deemanuu rafiitiin dhaga'u jechuu rafiitii keessa yoo baatanii gartanii geessanii gatanillee dhaga'u jechuu kayaamanii dhaga'uun dhiisi namni yoo hojjete dadhabuu qaba khaaliqni keenya ammoo inni hojjete hojjechuu baate dadhabbiin isatti gartee mustahiila isatti hin dhaqqabdu jechuu mustahiila jechuun isatti hin dhaqqabdu isarraan fakkaattu jechuu kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala osoo gartee kun fayakuuniin hojjechuu danda'u gartee tahi jennaan taasisuu danda'u libsuu ijaatti godhuu danda'u guyyaa jaha wannan godheef akka isin gartee obsaan waa godhuu narraa barattaniifi jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala idan aayanni kun agartanii duuba kana nu agarsiisaa jiran خلق الله تبارك وتعالى في 6 أيام السماوات والأرض قويا جها كيستي أومون سني حكمة لما تجرجلا تقفان درا أن الله علم عباده التؤدة والتأني قربوتان إسا سوتا واديمو سوتا جتشو سوتا قتشو برسيسو الآفجان والثاني لما نمو ربي سبحانه وتعالى أرقتني التأني في الأمور أمري قرتني وان تقو كيستي سوتان ديمون آخر رسا عاقبان إسا قارماته أغرسيسا جتشان أغرتني في دنجران كان ربين كي نعاية برا كيستي مالونجي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الله أكبر يا أيها الذين آمنوا مقابرتم يفتوسي كنف كان وامتي يا ور مؤمن توتك يا ور ربي وفي قويا آخرة قويا يسادر جرتو هل كان قبري اتأمني ربي انقرتين خلق نجرة قويا جزان در جرتي قويا ميزننا أبتي هجينتي يمسكال زراني في كهغمي اللي قرتي ولين قد أموتون ميزنرنا كامتي بتا في مرقة جرا warri mirgaa jannataa warri bitaa ibiddaa salphinan nama eeggata jechuu yaa warri amantan jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala in ja'akum faasiqun yoo gartanii jarjaraan namaa waa isinitti fite faasiqummaan bakka kanatti amma nama dubbii addan hubatin nama gartanii waan silaa dhuga dubbatummaadhaan hin beekamne faasiqa gartanii dubbii walitti laaqaa deemu namni gartanii nama gaariin ta'in yoo dubbii kabara tokkoon isinitti dhufe oduu tokkoon isinitti dhufe fatabayyanu qiraa'aa biraa keessatti gartee fatasabbatuu jedhan agarte fatasabbatu qiraa'aa jumhuuraa keessatti fatabayyanu jechuun min attabayyuni qiraa'aa hamzaatii fi kisaa'ii keessatti fatasabbatu jechuu jira jedhan mee gadi hubadhaa gadi qabaalaalaa ittin jarjarina dubbii isiniin jedhan kan abalutu bara abaluun ajjeese warri abaluutiif gosa abalutu wal fixe jedheetuma gabaa walolaa jirtu argee hima namni munaafiqaa namni faasiqaa jechuu namuu gosa wal qoode asittuu wal fixuu jalqaba jechuu maal godhaan achi dhaqa kunoo gosti isaatu as teessii jedheeti ganda xaragee wal fixee gandi kaan illee dhufee ganda kaan xaragee fixee bakka itti dhaabattuu yuun qabdu jechuu gagartee lolaa waggaa 120 osoo addan citin awsee fi khazrajiin jidduu deeme kanamni miliyoona meeqa itti dhume jechuu subhaanallah rasuula rabbiitiin fidee rabbiin dhaabe jechuu allahu akbar maaliif rasuulu sabrii wa rasuulu ta'udati wa ta'anni rasuula gartee sabriidhaan ergame rabbiin subhaanahu wa ta'ala agartanii faaruu gartee ajaa'ibaatiin isaan faarse rasuula alayhi salaatu wassalaam
yoo gartanii guyyaa tokkollee abbaan fedhe balaa itti fide rakkoo itti uume rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam takka lubbuu isaaniitiif waa kafalatanii hin beekanu jechuu obboleeyyan imaanaa. Amma malee yoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa argitanii itti obsa kennee fi sabbaran malee harka ofiiti takkaa waa kafalatanii hin beekanu jechuun rasuul rabbi alayhi salaam. Kanaaf agartanii fatasabbatu hubadhaatii gartee gabbilcheeffadhaa an tusiibuu qawman bijahaala fatusiibuu yaani yoo diddanii gartee obsan qabne nama gartanii maasiyaan qabne gartanii wallaalumaan dhayxanii balaa itti buuftaniiti fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin waan hojjettan san deebitanii quba ciniinuun isin hin fayyadu balaadhaa fi khasaaraatu isin galee mana isin balleessa adda hubattan malee dubbiin fuudhina akkuma mee maal jedhe jedhan dubbiin abulu jedhe warri jimmaa jedha jirri kenna oromoon agartanii amma yoo akka ganda gandaatti xabiyaa walii beekanii walirraa waa haasawanu dubbiin habulu jedhe warri jimmaa jedhan. Mee dubbiin habulu jechuun kuni maali? Waan agartee hubannaa akkasuma agartee aadaan oromoo dubbii bulcheeti keessummaa bulchee dubbii bira bulchaa jedhan. Naannawa agartanii adda addaa keessatti kutaa hangafa oromoo boorana faa keessatti jechuudha ummata keenya keessummaan tokko yootti dhufe bulchee nyaachisee obaasee ka'eeti eessaa deemtan jedhaan ganama jechuu. Maaliif namichi beelaaf dadhabbiif hin jiru wanni gartee mashaakilatti kaasaniif hin jiru jechuu. Yoo namni dhufee gartanii warra duriifaa biratti keessummummaa itti dhufee ka'ee lakkiin buluunan deema yoo jedhe silamaa gaggorterees hin jedhan siin lolaniyyuu qiyaamaa biraati. Kanaafuu eega gandatti gortee boqotuu qabdaa nyaachuu qabdaa siqqalanii si obaasanii bishaan waammattee aannan sii kennanii bar midhaan waammattee foon sii qalaniiti akkasitti oromoon kabajaa keessummaa arjummaa arabni dura odeessitu san ummatuma keenya qaba dhugaa rabbii yoo taate jechuu nama taarika isaanii ibsee gabbaasuuf dhaban malee ammoo ulamaa'in keenya rabbi irraa haa jaallatu ka jiruuf ka deemellee hedduun isaanii taarika hawaasa keenyaa barreessanii jiran alhamdulillah. Kanaafuu obboleeyyan imaanaa ummanni gartanii tokko yoo oduudhaan isin dhufe aboo oduu dhageessan yaa mashaayikota yaa du'aatota keessatti gartee yaa du'aatota xullaab ilmi oduu namni odeesse fudhattanii yoo kaatanii deemtan itti salphachuu itti saalfachuu dhufa eeggadhaa jechaa rabbiin keenya dhaamsa addatti nu dabarsaa jira akka hawaasaa guutuuttis ergaa rabbiin nu dabarse kana irraa fayyadachuun barbaachisaadha. Warra faayidaadhaan galu rabbi nu haa taasisu warra khayrii dhagaye kana itti dalagee itti milkaa'ee waliin agartanii guyyaa qiyaamaa galata guddaa rabbi irraa argate rabbi nu haa taasisu. Wajazaakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.